Godina Gujii lixaatti dhibee koronaa sababeeffachuudhaan qaamolee dhangala'aa qulqullina garagaraa fakkeessanii oomishaa gurguran irratti tarkaanfiin fudhatamu qajeelchi poolisii godina sanii beeksise. Ogeeyyiin waajjira fayyaa godina Gujii lixaammoo uummanni oomishaalee fakkeeffamanii gurguraman irraa of eeguu qaba jedhanii jiranii yaada isaanii kan nuuf erge waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaati. Alkool jechuun qorichi gamoo kallattii biyyattiin kaawwatteen beekumsa biyya kanaatiin alatti seenuu hin danda'u. Kunaan biyya keenya keessa galmaa'ee beekamtii hin qabu. Alkoolii amma gareen reegulaatoorii keenya sakatta'iinsa gaggeesseen sanitaayizarii jedhamee magaala Bulee Horaa keessatti amma gurguramaa jiru kana asamma bakka itti akka godinaatitti sanitaayizarii qopheessaa jirrutti ogeessa laaboraatoorii hojjennan malaallee jirra. Parsantii isaa ilaallu parsantii gara 100 alkool kontentiin isaa jechuudha. Qabiyyeen alkoolii isaa parsantii 100 akka sanitaayizeriitti fayyadamuu hin dandeenye. Akka biyya keenyaatti bakka hedduu qophaa'aa jiru parsantii 80 alkool kontentiin isaa. Kanaaf inni kun wanni dhaaf hin oolu. Inni nuuf inni sun iyyuu parsantii 96 isa san iyyuu gadi xiqqeessinee jira. Kana qofaa miti. Wanni amma itti dabalamu kabiroo hin jiru. Wanni amma piroodaaktii san gubbatti ibsu leebeliingiin isaa sirrii miti. Methylated waan jedhuun alatti waan biroo tokko ibsu. Wanni kun amma bifisa alkoolii fakkaata garuu alkoolii moti. Meeshaa ittiin alkoolii ta'uu isaa cheek godhamu alkooloomeetirii jedhamuun laallamee akka alkooliin taane bira gaameera. Garuu uummata sobanii alkoolii jedhanii fakkeessanii isii kana takkatti naannoo qarshee 140tti gurguraa haalli itti turan jira. Wanni akkanaa amma maalummaan isaa hin beekamne. Kammoo parsantii maan isaallee sirriitti hin beekamne ka gabarra naannoo kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf hawaasni keenyalleen waan akkanaa kanneen ka sirriitti waan leebelingii gaarii hin taane akka qabu waan akkanaa kanarraa hawaasni eeggachuu qaba jechuudha. Yoo sanitaayizarii illee dhabe hawaasni keenya sirriitti saamunaadhaan akka pirooseejarii eegee fayyadamuu qaba malee sanitaayizarii jedhaniitu waan hin taane harkattonni godhanii tariitii balaa birootiif illee akka hawaasni keenya of hin saaxille waan kana dhaabnaaf jechuudha akka ogeeyyii fayyaa. Uummati keenya adoo hubatiin yeroo kana keessatti waa ogeessa fayyaa hin beekne karaa ogeessota fayyaa qofaan alkoolii wal qabate qoricha garaa garaatiin wal qabate waan ogeessa fayyaa quba hin qabne sobamee maallaqa isaa waa hin ta'in irratti akka hin balleessine dhaamsa waliigalaa dhaamaaf. Koomandar Rajjee jedhama. Hoogganaa poolisii godina Gujii lixaati. Naannoo Sookii mana qorichaa dabalatee namootaan akka carraatti ilaalanii kana daldala isaanii taarifatti dabaluudhaan yookaan dawaan taane uummata keenyatti gurguruudhaan namootaan kana keessatti socho'an jiru kanarratti tarkaanfii kan fudhanne ta'uu isaati jechuudha. Sookii mana qorichaa garaa garaa dabalatee gara 25 samsinee jirra. Kun hojii qaamoleen nageenyaa hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi kallattii mootummaan dabarsuun sanaan deemuu dadhabuudhaan tarkaanfii olaantummaa seeraa irratti fudhanne keessaa tokko kanaa jechuudha.